السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأصبحنا وأصبح الملك لله بلي بلتني جرتو فيا ويا إيه كان دعوتني في كان ورد فجر تنون ديك السنة جرتو فيا ويا بقى جراتني إيه اشتراها قروس دقتنا دا شير قروس دقتنا دا بقى جراتني فيان كسنا باجتو من كسنا إيرة ربي نقال نبوش نقال نوشو bariin barii nagaa ta'u bari bara nagaa ta'u bari bara bilisummaa ta'u rabbi nagaa nu haa godhu nageenyaa fi qabeenyaa baay'atu bilisummaan argamu nageenya argamu abbaa biyyaa rabbi nu haa taasisu hamtuu rabbi nurraa haa cufu gurri hamtuu nu dhagahin khayrii malee jamtuu nu argin khayrii maleedha adeema miila sharii rabbi nurraa haa dabsu dubbataa faa sharii rabbi nurraa haa qabu laalaaji sharii rabbi nurraa haa qabu laata harka sharii rabbi nurraa haa qabu rabbi nagaa sinaa godhu bakka jirtanitti fayyaa nu taa jiraadhaadha egaa kanatti aansuudhaan dhaamsa ummata keenyaaf xiqqoo dhaamuu barbaadeetii waan amma deemaa jiru kanaaf naannoon amaaraa waan hojjetaa jiruu fi waan jechaa jiranii fi gocha isaan itti jiran kana laallee madaa dur qabnu immoo waan isaan nu godhassanii fi waan baran taanee dabarre ammallee keessan dabarre kaan qaamni isaadhaa hir'uu ta'ee hafee kaan ammoo wareegamee ilmaan isaa yatiim ta'anii hiriyaa meeqa akkam dhabnee fira akkam meeqa dhabnee lubbuudhaara wareegamee ilmaan isaanii yatiim ta'anii ilmi haadhi ilma tokkicha qabdu jaan kee gabbalee ni galaa jettee oduu halkanii guyyaa yaaddu dhabdee akkuma gabbeen irra hafee jinaazaan itti galeetu jira kana hunda garaa osoo qabnu hanga fedheehu ta'u amaaraaf lubbuu teenya kennuun nuuf hafatuu qabaa nuuf ulfaata ta'uu qabaa nuuf nawwir ta'uu qabaa waan kana ummanni keenya kaabinee fi kaadiree oduu maaliin jenne irraa of qusatuudha qaba jechuu barbaadeeti gaafa diinni daangaa nutti darbee gaafa diinni rooroo nurraan gahee gaafa ummata keenya humnaan cabsina janii isaan humna isaaniidha waraana leenjifannee qabna janii makiinaa meeqaan fe'atanii nutti dhufaniis ummanni keenya gaafsa ati kaabinee ati taataa ati kaadiree oduu hin jiini hawaasa ta'ee qabeenya ofiitiif lubbuu ofirratti of wareegee kaan qaama ofirrisee akkasitti ummata keenya bararee qabeenya ummata keenya hanga tokko bararee kan gubatees manni isaa gubatee hanga ammatti manni isaanii hin ijaaramin rakkoo meeqa keessa jiraatan kana biraan darbee immoo sa'aaf mana jaaraatii isaanii akka bokkaa kana keessatti hin miidhamne jechuudhaan godina kamisee keessatti aana dawacaffaa keessatti kun hirmaatamaati aana arxummaa furseetii fi aana jiillee dhummuwaa keessatti immoo ummanni manni irraa gubate bokkeenyi kun dhufutti jira rakkoo sinirra gaha wanni jedhameen tokko hin jiru wanni hirmaatameef tokko hin jiru jumaa bichaa akka nama sadaqaan kennamuufi ummata keenya sobaa jiran jecha nama dhagaha rakkoo kanas kan nutti fide silaa waraanuma mootummaati kan ammas ammoo kadhataa godhe ummata keenya mootummaati ammallee immoo kan alatti aduu keessatti nu baase isaanuma ammallee immoo aduu keessa gara roobatti bahuuf deemnaa jechuu kun osoma jiru kan amma as deemaa jiru kan nama yaachisu gocha isa darbee beeknee isa dhufu kanaafillee ummanni keenya irraa of qabuu qabaa of taanee jiraatuu qabna kaleessas maal keessa turre eenyu waan godhe jennee hijaa kuusne diina keenya beekannee fira keenya beeknee waliin jiraatu hanga fedhee tahu firri firmatti kaanaan qorobobboon gara firaa kaate mooraa buutee jedhanii ilmi oromoodha oromoo tahee jiraatuu qabaa oromummaa isaa cimsee jiraatuudha qabaa eenyummaa isaa beekee jiraatuu qaba kalee maal keessa ture irra maal keessa jira jechaa beekuu qaba kalee diina taamee akka baduu fi akka ajjeefamuu shaneedha innasu shirra xaamochi jechaati arrafamne wanni amma nutti as deemaa jiru kun immoo hojiirra ooluudhaan qabu ati kaadiree ta'i ati taaxaaqii ta'i ati maal fete ta'i bulchaa gandaa ta'i yoo namni tokko nu keessa hojii kana oolchuuta nutti irrata malee nuuf hin dabalu hisoo godhatuu qaba namni keenya kaleessa jaramu kanaatuun humna qabna jee nutti bobba'e har'a immoo humna dhabanii jennaan karaa kanaan nutti dhufanii jee namni keenya beekuudha qabaa jechuudha hawaasni keenya immoo deeggarsa nyaataa manarraa gubate nama madaaheef hawaasa keenya wal wallaana jechuudha isa manarraa gubate meeshaa waan itti nyaatu qabu uffata gadi uffatu qabu uffata halkan uffatu qabu kan hunda ummata keenyatuun waliif rifatee waliif jiidhee hanga tokko furmaata waliif fidaa jira kana osoo beennu miidiyaan tokko hanga ammatti wasan qurqurutti mana gubate karaa karaa oriitti mana gubate mana xaayyitti gubate
mana diimtutti gubate mana oromoodhaa miidiyaan amaaraa tokko gadi baasee kun magaala akkanaati yookiin kun ganda akkanaati achitti gubatee hin jenne jechuudha. Haxaayyee waddamuun nibrataaችን janii wanni wacaniifis qabeenya isaanii sawwaraniiti isuma isaanii bichaa gadhiisanii kanuma isaanii qofatti mul'isanii Oromoon nu gube Oromoo shaneen nu gube jennee akkasitti maqaa keenyas ittiin sirbaa turanii jechuudha. Warra kaleessa rakkoo keenya qabatee gadi hin bahin warra kaleessa rakkoo keenya hin argin har'ammoo nu rakkoo isaanii agarree wanni isaaniif tumsa deemnuuf hin jiru. Warra kaleessa diina nu ta'e waraana makiinaa meeqaa nutti fe'ee qallotti sila uummanni keenya akka ofirraa qolee namoonni beekaa mootummaallee ni beeka mootummaan biyya bulchuus hin beeka isaanumatti ergee waraanuma isaaniitu makiinama dhufee hin galeef. Maal taanaan uummanni keenya ilmaan isaatii fi lafa isaatii fi lafee isaatii je'eeti dura dhaabbatee dhume jechuudha. Manni isaatis gubate. Hoggaa waan loluun dhabee harkaa fixate qullaa hoggaa hafee waraananni suni baqatee dhume manni keenyas gubate malee garaa dhabee hisoo dhabeetii miti jechuudha namni keenya. Meeshaa itti lolu waan ofirraa ittiin ittisu dhabee jennaani humna mootummaatiif humna hawaasaa wal adda manni isaa gubatee jechuudha. Har'a immoo humni kaleessa Oromoo walloo balleessina Oromoo walloo cabsina jedhee dhufe sun eessa goreetti amma immoo akka duula deeman akka dirqamaan gara lolaatti gara daangaa Tigraayitti deeman uummanni keenya dirqamuufidhaaf kan karoorfamaa jiru maali? Uummanni keenya bakka kanarraa ajjatuu hin qabu. Amma guyyaan 3-4 kana keessatti bakka biraatii uummanni yaa'ee jira. Dhufuu jira gara keenyaas jechuudha. Nutti dhiyaatee jira. Godina isa keenya sheennee fi sheenee dhabee sana hawaasummaa qulqulleessa jechuudha. Abaluu deeme jee abaluu deemne jee. Kanaafuu wanti hunda naannoo Amaaraa laallattii deemuu qabdanii deemuu qabanis jedhanii dhiitu jira daddachi. Zarrafiin kaleessa farsoo Oromoo wallootiif dhuganii fi dhaaddannoon nu jirraaf jedhanii ilmaan namaa karaa arba waayyuutiin ijoollee qullaa jirtu qawwee qabna jedhanii ciidii keessaa fuudhanii nu galaafatan. Humna kaleessa ijoollee qullaa jirtu ittiin tumaa turan har'a tam qabaniiti Oromoo walloo fuudhanii duula geessuudhaaf dhaabbatan. Kan hawaasnis beekuu qabaa, uummannis beekuu qabaa bakka hundaa warri halii qabdan dhaamaa fi komitees haa ta'u waan fedhaa haa ta'u. Kaadiree haa ta'u, bulchaa gandaa haa ta'u, waan fedhe haa ta'u. Nuti kaleessa ati kaadiree ati bulchaa gandaa ati ergamtuu isaaniiti jennee utuu wallaaluun ta'in biyyi teenya nuti Oromoodha. Amantii teenyaa fi lafa teenyaa fi lafee teenyaa fi eenyummaa keenyaaf duuna jeetu uummanni keenya dhumee kaan lubbuu dhabee kaan madaahee qaama isaa hir'uudhaan jiraatutti jira jechuudha. Ilmaan nan beekaman namaan beeku meeqan qaba kan ilmi tokko malee haadhi hin qabne haadhi qofaarraa haftee jira. Nama haadhas hin qabne abbaas hin qabne ilmoo tokko akkuma dhashateen irraa wareegametu jiru. Kan ammoo ilmaan lama dhashatee irraa wareegame jira. Yatiima saniifuu hin tolle jechuudha. Nutis walaa mootummaanis. Yatiimoonni sun akkasumatti jiran jechuudha. Dandeettiin bira nuun ga'e isaanillee gargaarree gammachiifne hin qabnu jechuudha. Sunuu gara manuu jira gara qabannee taa'utti jira. Manni keenya uummata keenya irraa gubate uummanni keenya ala jiru aduu keessa jiraatutti jiru bokkeenyi itti robuuf deema. Aduullee namni gaaddisa jala daba halkanni qabbanaa rakkoon qabu diida keessa ciisu muka jala ciisuusi garuu gaafa bokkeenyi dhufe namni akkamitti ilmaan ofii jiraachifata akkamitti gabbee midhaan bisheeffata maal nyaatee maaliin dhugee maaliin jiraata. Kana osoo nu yaadanii alaan hin galchiin duula deemtanii jedhanii akka nurratti hin bobba'an uummanni keenyas akka bakka kana fudhanne irraa eeguu qaba ofirraa qolachuu qaba akkuma kalee diina dura dhaabbatuu qaba jechuu barbaadeetti dhaamsa kiyya kanaa jechuudha. Kun dirqama ta'uu qaba. Taadhumaa immoo gaafii uummanni adda addaa bakka hedduutti gaafataa jiran tokkoon qabarkaa'ii innis maali? Uummanni keenya akkuma beeknu ala jira. Oromoon bal'aanis callisee jira. Rakkoon sila gara biyya Arabaatiin akkasuma uummati keenya gara biyya fuula galee waan jiruufu mijjeen hin jiraanne ammaa fi rabbi nu hasattaru rabbi nu gargaaru warra khayrii hojjetanii fi warra sabaaf yaadan hundaa'u rabbi dallaa khayrii itti ajaaru rizqii isaanii bal'oo umrii isaanii dheertuu rabbi haa godhu hamtuu isaanii deemtu hunda rabbi irraa deebisu toltii isaanii deemtu hunda rabbi haa ga'uuni. Kanatti aansuudhaan gaafiin uummataalleen namtichi tokko gara Harar kanarraa koree
qindoottee kamiseetti waan kana hojjetaa turte uummata mana irraa gubateef hirmaataa turte hirmaachisaa turte san miliyoona tokko na jeena fakkaate namni suni gara Harar kana kan kennee ture eessa gahee ture eessa feesbuuk irratti deemutu jira yaadi kuni garee irratti illee deemuu jira wanni kun dubbatamuu jira kanaafillee yoo wanni kun kan koree harka gahee kan jallisan taates uummata keenyaaf akka manni ijaaramu godhuu isaanii barbaanna kabajaan gaafanne jechuu barbaadeeti fayyaataa jiraadhaadha yaadi kiyya kanuma yoo silaa namtichi sun afaanumaan kennee galmaan hin gahinis afaaniin kenne malee galmaan hin gahine jennee yoo uummataa ibsanii gaariidha yoo galmaan gahee jiraate immoo akka hojiirra oolchan waan qabatanii ta'aniif hin qabanii jechuu barbaadeeti hin dhageenye uummanni hedduuni akka uummatallee dhageessisanii fayyaan keessanaa baay'atu umrii keessanaa dheeratu gara rabbina gaasinaa godhu hawaasni jirtan bakka hundaa waa'ee kanaa uummanni keenya akka duulan deemne dubbiin gaashima dargii santu dhufe gaayii dur ummata keenya harka harihaniiti kotta duula deeme beeraayii deeme janii ari'uu turanii dubbiin santu nu dhufe fakkaatti konoleelumaa ja oromoo dubbiin nun galle fayyaataa jiraadha assalaamu alaikum ani waan biraatiif hin jenne rakkoo keessa dabarre kaleessaa diina tana jarri nutti bobbaansan har'a moo jira wajjin fira taanee diina loluu hin deemnu innanyi shirxaamochi kalee nuun jaansan har'a immoo warra akkasuma nuun wajjin nyaanneen dhunnu fira taanee daangaa namaa dhannee hin eegnu hin lollu jenne malee nuti waan siyaasaas hin dubbanne waan nama arrabsuus hin dubbanne waan nama jibbisiisuus hin dubbanne of taanee dubbanna waan ofiit dubbanna waan mataa keenyaa taasifnu waan mataa keenyaatii fi waan jireenya keenyaatii fi waan fira keenyaa waan saba keenyaatii waan lafa keenyaa fi lafee teenyaa immoo dubbatu rabbaan nu daangessu hin jiru jechuu barbaadeeti. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.